Yooyyaa Oromoon hundumtuu akkam jirtu fayyaa keessanii baga jiraatanii har'a keessan isin jechuutiin barbaada. Dursee baga gara YouTube chaanaalii kiyyaatti nagaan dhuftanii ittaansuudhaan immoo wanti har'a isiniif qabadhee dhufe mucaa sagaleensaa baay'ee bareeduu fi sagalee Hacaaluurraa adda baasuudhaaf illee kan baay'ee namatti ulfaatu dhugaa rabbi. Hangaafan sagalee mucaa kanaa dhaga'u baay'ee na ajaa'ibsiisee jechuudha. Kanaaf iyyuu isinis mee ilaalaatii itti bohaaraa itti gammada mucaa kana jajjabeessaa YouTube chaanaalii kana immoo subscribe gochuudhaan nu bukkee dhaabbadhaa saniin jedha. Dakuun dukkanaan ga'ee dhaabbanni deemna har'a situ dhadhaabbatanuuf ta'ee teessoo ulfina sabaaf malu koluuf finaana nurraa ifa nu baatuuf jecha kan taatan aarsaa nurraa wayyo ifa nu baatuuf jecha kan taatan aarsaa nurraa siniin nu sonaa'e tuli qabsoon keenya sintu lubbuun darbee kanuma arguun keenya siniin nu sonaa'e tuli qabsoon keenya sintu wareegame alagaluun keenya galatooma 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 rooroon gaafa maatee hungulatti deessu hadhaa gola ba'ee leenca ofa keessu otoo sinnuun dhune yonkana argina kaayyoo siin kuftanii falmannee ceesifna gumaa keessan baasna kaayyoo siin kuftan falmannee ceesifna gumaa keessan baasna galatooma 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 galatooma. YouTube chaanaalii kana immoo subscribe gochuudhaan nu bukkee dhaabbadhaa saniin jedha. Thank you Oromoon galaana.